Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootiidhaaf harmoolii keenya hundumaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirgamna ishee dhaabbattee kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenya hundumaa qulqulloota harmoolii keenya hunduma isaanii hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis ulfinni ni ta'aa fi galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun kutaa 15ffaa boqonnaa 3ffaa eegallee jirruun yeroo darbe egaa waa'ee tsoomii waa'ee kadhannaa walitti qabnee xumurreerra. Kadhannaan keenya egaa daandiiwwan adda addaatiin qormaan akka itti dhufuu danda'u. Qormaata kana immoo yeroo hundumaa beeknee abbaan mana kiristaanaa keenyaa Maariisiyaaq akkuma jedhe namni kadhannaadhaaf dhaabbatu tokko kallattii adda addaatiin qormaata diiyaabiloos irraa dhufuu dandamachuudhaaf qophaa'ee dhaabbachuu qaba jechuudhaan akkuma dubbate yeroo hundumaa isaan kan hundumaa beeknee kadhannaa keenyaan cimuutu nurraatu eegamaa jechuudha. Kadhannaadhaaf yeroo hin qabu jechuun tasuma kiristaana irraati akka hin barbaachisne. Kiristaanni kamuu kadhannaa qaba yeroo qaba. Inni guddaan garuu kaayyoodha barbaaduudha waa tokko raawwachuudhaaf fedhii dhabuudha malee rakkoo yeroo akka hin taane kiristaanni kana beekee yeroo hundumaa kadhannaadhaaf yeroo akka jiru beeknee sirra kadhannaa yeroo hundumaa taasisuu qabnu ilaalleerraa. Dabarees immoo diiyaabiloos daandii adda addaadhaan yeroo hin qabdu hojiin sitti ga'eera barumsa irra jirta yoo ta'e hojii irra jirta yoo ta'e yeroowwan kanaa booda kadhattaa atamma kadhannaadhaaf ammasumatti cubbuu raawwatte hin qabdu xiqqoo ishee kadhadhachuudhaan yaada adda addaadhaan kanneen kana fakkaatan warreen kaan fiduudhaan kadhannaa keenya adda kutuudhaaf barbaada waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa kana beeknee kadhannaa keenyaan cimnee dhaabbachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Nama keessa goruudhaan kan nutti dhufu darbees keessa keenya yaadaan kan nutti dhufu deemees immoo karaa adda addaan kallattii adda addaatiin kan nutti dhufu hundumtu qormaata diiyaabiloos ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha kadhannaa irratti. Egaan guyyaa har'aa immoo akka fedhaaf yema Waaqayyootti kan wajjin barannu mata duree haaraa kan eegalluudha. Waa'ee tsoomaa kan barannudha kan ta'u. Egaan tsoomaa yeroo ilaallu akkuma waa'ee kadhannaa yeroo akkuma ilaalle hiikaa tsoomaa ni ilaalla. Maalummaa tsoomaa akkasumas faayidaasaa darbees immoo gosoota tsoomiidhaa fi tsoomii kiristaanummaa keessattis immoo qormaatolee nu qunnamuu danda'anii fi amaloota tsoomii kiristaanummaa kanneen jedhan ni barannaa jechuudha bakka isaa yeroo geenyu. Guyyaa har'aadhaa fi mata dureewwan muraasaa kan wajjin barannu kan ta'u. Egaan kan jalqabaa hiikkaadha. Tsoomii jechuun maal jechuudha kan jedhurraatu kan eegalluudha kan ta'u jechuudha. Egaan tsoomii jechuun hiikaa isaa kallattii maan gaafa hiiknu sababbii amantiitiin yeroo murtaa'eef nyaataaf dhugaatiirraa akkasumas immoo gosoota nyaata bu'aa beeyladotaa kanneen ta'an irraati of qusachuu jechuudha. Nyaata gosa bu'aa beeyladotaa kanneen jedhaman beeyladoota irraati argachuu kanneen dandeenyu jechuudha. Foon, hanqaaquu, itittuu, aannan kanneen jedhamaniidhaaf isaan biroo hundumaa qaama namaadhaaf faayidaa guddaa kennuu kan danda'an qaama namaa gammachuu addaa keessa galchuudhaan namichi yeroo hundumaa gammachuu fooniidhaan akka inni jiraatu kanneen taasisan nyaatonni kun waan ta'aniidhaaf namni ni tsooma kan yeroo jedhu isaan kan hundumaa irraati of qusachaa kan jirudha jechuudha. Egaan yeroo akkas jechuu
yeroo akkas jennee tsooma hiiknu garuu namni tokko isaan kana raawwate yeroo jedhamu tsooma kiristaanummaa yookaan tsooma sirrii ta'e tokko tsoomeera jechuun moo miti. Kun hiikkaasaadha malee namni kana taasise tsoomeera hin jedhamu. Maaliif isaan kana qofa raawwachuun tsoomii kiristaanummaa wanta hin taaneedhaaf jechuudha. Isaan kun qaama tokko ta'uu danda'u. Isaan kun kaayyoo keenya miti. Kaayyoon keenya kan biraadha. Garuu kaayyoo keenya sana bira ga'uudhaaf immoo maal taasisuun dura jiraata? Qaama keenya dadhabsiisuutu nurra jiraata jechuudha. Fedhii lubbuu keenya fedhii foon keenyaatiin ol taasisuudhaaf kan raawwatamanidha. Kanaaf namni tsooma kiristaanummaa ni tsoome kan jedhamu isaan kana qofa raawwate jechuu osoo hin taane dabalataan yeroo adda addaatti kanneen raawwatu cubbuuwwan adda addaatu adda ba'u. Dabalees immoo abbaan mana kiristaanaa keenya qulqullichi Yaared akkuma dubbate qaamonni miiraa keenya guutummaan isaanii tsoomuu yeroo danda'anidha jechuudha namni tsoomeera kan jedhamu. Iji wanta hamaa ilaaluurraa, gurri wanta hamaa dhaggeeffachuurraa, arrabni keenya nama hamachuurraa, wanta hin barbaachise dubbachuurraa, funyaan keenya wanta hin barbaanne foolii adda addaa fudhachuurraa, miilli keenya gara hin taanetti deemuurraatu, harki keenyas wanta hin taane qabuurraa, wanta hin taane raawwachuurraa isaan kun hundumtuu gaafa eegamanidha. Namni tokko ni tsoome kan jedhamu jechuudha. Yeroo kamittuu taanaan kiristaana tokkodhaaf cubbuun hin eeyyamamu. Namni cubbuu keessa jiraatu uumaa isaa kan gaddisiiseedhaaf waaqayyo irraatu kan adda ba'edha. Garuu yeroo tsoomii keessatti immoo isaan sanaan olitti yeroo hundumaa gara cubbuutti nu geessuu danda'u jennee kanneen yaadnullee daandiiwwan adda addaa yerootti cufuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu tsoomiin amma kanaatti bal'atee kan ilaalamudha malee hiikkaa tokko qofaan nyaata qofarraatii adda ba'u miti jechuudha. Egaan akka kanaadha yoo jenne tsoomiin kun yoom jalqabame? Eessaa dhufe? Manni kiristaanaa keenya guyyaarraa kan nu barsiistu kun bu'uurri isaa maalidha jennee yeroo ilaallu bu'uurri sirna mana kiristaanaa hundumaa kitaaba qulqulluu akkuma ta'e tsoomiis immoo achumarratti kan argannu ta'a jechuudha. Tsoomiin durumarraatu Addaam gannata keessaatii cubbuu hojjetee osoo hin bahin Addaamiif kan kennamtedha. Sirna gaarii jechuudha. Addaam akka ittiin jiraatuudhaaf Addaami uumaa isaa seera waaqayyoo eeguudhaan waaqayyoo wajjiraan tokkummaa qabaatee akka jiraatuudhaaf kan kennamtedha. Hin nyaatiin kan jedhamte jechuudha. Kana booda Addaami cubbuu raawwatanii gannata keessaatii erga ba'anii boodallee Addaam maal taasisee ture tsooma kana daandii ittiin waaqayyoo irraatu dhiifama argatu taasisuudhaan qabate yeroowwan baay'ee si'a baay'ee tsoomaa ture jechuudha. Kana boodas immoo seenaa abbootii mana kiristaanaa yeroo ilaallu guutummaan isaanii yeroo adda addaatti tsoomaa turaniiru. Kakuu moofaa keessa kanneen turan raajonni, mootonni, abbootiin tsooma kana beekuudhaan jechuudha tsoomaa turaniiru. Kan akka Musee yoo fudhanne, Daawitiin yoo laalle, Saamu'eeliin yoo fudhanne, dabarree Daani'eliin, Ermiyaasiin, Isaayyaasiin raajota hundumaa yoo fudhanne yeroowwan adda addaatti bara isaanii hundumaatti maal taasisanii tsoomaa turanii jechuudha. Kakuu biraattis immoo akkuma kanaadha. Gooftaan keenya mataa isaatii tsoomuutiin maal taasise duuka bu'oonni isaa akka tsoomaniidhaaf dubbateera. Duuka bu'oonni isaas immoo tsoomanii isaan booda kanneen dhufan abbootiin qulqulloonnis tsoomii kana isaan irraa fudhachuudhaan akka isaatti hanga guyyaa har'aatti ga'e kiristaanonni hundumtuu tsoomiidhaan abbootii isaanii fakkaatu jechuudha. Kun gara fuulduraattis amma addunyaan kun itti fuftutti inuma jiraata jechuudha tsoomiin. Kanaaf haala kanaatiin tsoomiin kan jalqabe jechuudha. Egaan tsoomii amma kanaa yoo jenne maalummaa tsooma kiristaanummaa immoo ilaallu. Tsoomii kiristaanummaa dirqama kiristaanummaa keessaatu tokkodha. Kiristaanummaa keessatti dirqamoota baay'ee ni qabna. Namni kiristaanii tokko kadhachuudhaaf dirqama ni qaba. Tsoomuudhaafis maal qaba? Dirqama ni qaba. Akkuma kanaa kennaa kennuunis dirqamadha. Isaan kun fedhaan warreen taasifaman miti. Dirqama kiristaanummaa jedhamuudhaan kanneen beekamanidha jechuudha. Gooftaan keenya kan nu ajaje. Nu ajaju caalaayyuu maal taasise? Yeroo taasistan jechuudhaan sirna isaa kan nu barsiise jechuudha. Kanaaf dirqama kiristaanummaa kan taate tokko tsoomii kana jechuudha. Daandii waaqayyo wajjiraan wal nu qunnamsiistu tsoomii kana haala kamiitiin kiristaanni raawwachuu danda'adha. Inni kun keessumattuu tsooma kiristaanummaa kan ilaallu jechuudha. Tsoomni kun egaa walumaa galatti nyaata lubbuu jennee kaasuu dandeenya. Tsooma lubbuu nyaata lubbuu namni bu'aawwan wanta namaati. Foon ni qaba akkuma kanaas immoo lubbuu ni qaba. Foon namaa amaloota afurraa kan uumamte yommuu taatu guutummaadhaan guutuutti
amalli ishee amala eeyuti amala bineensotaati amala beeyladootaa warri lafa rajaatanii kanaati lubbuun immoo amala sadii kan qabdu yommuu taatu amalli ishee immoo amala warree samii rajaatanii amala ergamoota waaqayyoo qabdi egaa namni tokkummaa isaan kan lamaanii jechuudha namni tokkummaa isaan kan lamaanii yommuu ta'u jarreen kun lamaan amala adda addaa qabu amaloonni kun lamaan wal simatanii jiraachuu turre jiraataa jechuudha foon namaadhaaf nyaanni akkuma barbaachisu lubbuu namaafis akkuma kanaa nyaanni ni barbaachisa foon namaa yeroo adda addaatti ni dadhabbii isaarraatti kan ittiin ka'u maaliidha nyaata fooniitinidha nyaanni foonii kun gammachuu foonii kenna yeroo kana fedhiin lubbuu immoo awwaalamee kan jiru yoo ta'e fedhiin foonii kun caalee darbee jechuudha garuu wal qixxeessinee kan kenninuudhaaf yoo ta'e kan lubbuus kan fooniis wal qixxaatee kan kennamuuf yoo ta'e namni kun haara wal madaalamaa keessa jira jechuudha foon keenya guyyaa har'aa kan nyaatu jireenyuma guyyaa har'aa qofa kan ittiin jiraatuufidha malee gara fuulduraatti nyaanni foonii guyyaa har'aa abdii kennuyyuu hin qabu kan lubbuu garuu nyaanni lubbuudhaaf kennamu jireenya bara baraadhaaf gara fuulduraa kan jiru sanaaf abdii kan kennudha lubbuun yeroo hundumaa tsoomtu lubbuun yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffattu lubbuun yeroo hundumaa kadhannaadhaan dura waaqayyoo dhaabbattu abdii guddaa kan qabduuf gammachuu guddaadhaan kan jiraattudha egaan kana dagachuudhaan immoo namni gammachuu foonii qofa barbaaduudhaan yeroo jiraatu immoo gammachuu lubbuu kan argatu jechuudha boodas gannata isa boodas mootummaa waaqayyoo argachuu hin danda'u maaliif gammachuu isaa kan xumure namni kun iddoo kamittidha lafa irrattidha malee gammachuu abdii hin qabu jechuudha kiristaanii tokko immoo gooftaan keenya akkuma dubbate dursa kennuu kan qabu kamiifidha waa'ee lubbuufidha malee waa'ee fooniidhaaf miti gooftaan keenya maal jedha wangeelatti dursaatii mootummaa waaqayyoodhaaf qajeelummaa isaa barbaada isaan kaan maal ta'u isiniif kennamu isiniif dabalamu jechuudhaan dubbateera kanaaf dursinee mootummaa waaqayyoo kan barbaannu yoo ta'e yeroo hundumaa afuurummaadhaan jiraachuu dandeenya jechuudha yeroo hundumaa waa'ee lubbuu keenyaa yaaduudhaan yeroo hundumaa jireenya bara baraa sana yaaduudhaan kan jiraannu yoo ta'e waaqa keenya wajjin kan walitti nu fiddu kadhannaadhaaf tsoomiidhaan yeroo hundumaa kan cimnu ta'a jechuudha isaa booda immoo kanneen guyyaa har'aa lafatti nu barbaasaniif immoo waaqayyo akkuma dubbate kunoo ni dabalamaa jechuudha ni kennaman akkasumatti kanaafuu dursa kennuu kan qabnu kiristaanni maaliifidha jireenya akkasumas fedhii lubbuu isaafidha malee kan foonii ta'uu hin qabu jechuudha tsoomiin immoo nyaata lubbuuti kanaaf yeroo hundumaa dursa lubbuu keenyaadhaaf kan kenninu yoo ta'e haala kanaatiin tsoomii kiristaanummaa keenyaan cimnee yeroo hundumaa gammachuu afuurummaadhaan jiraachuu ni dandeenya jechuudha kanaafuu tsoomiin kiristaanummaa walumaa galatti nyaata lubbuuti nyaanni lubbuu kun immoo lubbuun keenya yeroo hundumaa gammachuudhaan akka isheen jiraattu boodas immoo jireenya bara baraadhaaf akka isheen geessuudhaaf kan ishee taasisuudha jechuudha kan biraan faayidaa tsoomiiti tsoomiin maal fayyada yoo tsoomne maal argannaa kan jedhullee ilaallu tsoomiin egaa faayidaawwan baay'ee qaba keessumattuu dirqama kiristaanummaa jennee kanneen ilaallu kana barachuu caalaa raawwannee yoo ilaalledha faayidaa isaa hubachuu kan dandeenyu faayidaan kadhannaa akkasidha kan jennu kadhannaa sirrii kan ta'e yeroo hundumaa kadhannee yoo agarre dhuguma faayidaa isaa hubachuu dandeenya faayidaan gaabbii kanadha kan jennu gaabbii sirrii ta'e gallee gaafa gaabbii sanarraatii bu'aaf gammachuu argannu kan gaafa ilaallu faayidaa isaa baruu dandeenya akkuma kanaa tsoomiinis akkasumadha tsoomnee sirrii kan ta'e tsoomnee faayidaa isaa arguu ni dandeenya jechuudha isa irra caalaa hubannoo kan nuuf ta'u garuu barumsaaf akka hubachuudhaaf akka ta'utti garuu qabxiiwwan xiqqoo faayidaawwan tsoomii kana jennee dubbachuu dandeenya hawwii cubbuu keessa keenyaatti ka'u akkasumas karaa diiyaabiloos nuuf dhiyaatan hundumaa tsoomiin ni balleessiti faayidaan tsoomiin ni guddaan kanadha madaa lubbuu kan gogsitudha yeroo hundumaa nageenyaaf tasgabbii kan argamsiistu namni hojii beelladootaa keessaa ba'uudhaan jireenya ergamoota warreen samii jireenya qulqullootaa akka inni jiraatuudhaaf kan geessistudha jechuudha kanaaf faayidaan ishee inni guddaan namni jireenya biyya lafaa irraatii adda ba'uudhaan osoma as jiraatu garuu waa'ee lafaa kan hin taane jireenya samii kan jiraatudha jechuudha kanaaf tsoomiin kaanii taasisti dhiifama cubbuu ni argamsiisti kadhannaan waaqayyoo jiraan dubbachuu akka ta'e barannee turre egaan kadhannaan kun immoo namni callisee nyaatee dhaabbatee kan kadhatuudhaaf tsoomiidhaan kan kadhatu garuu adda addummaa guddaa qaba
Abbaani shinoodaa maal jedhu foon kee beelessuudhaan daqiiqaa lamaa fi kadhannaa ati taasistu kadhannaa ati nyaattee sa'aatii lamaaf taasistu olitti fudhatama guddaa qaba jechuudhaan barreessaniiru. Kanaaf maal jechuudha kun soomiidhaan kadhannaa ati taasisnu fudhatama guddaa qabaadha. Waaqayyo kan inni dhageettii guddaa kan qabu Waaqayyo bira ga'uudhaan dafee deebii barbaadamu kan nuuf kennu dhiifama cubbuu kan argamsiisu cubbaa soomiitiin kadhannaa dhiyaatudha jechuudha. Kanaafuu soomiin faayidaa amma kanaa ni qabdidha. Diiyaabiloosii mo'achuudhaaf soomiin ni gargaara. Soomiin nama kadhannaadhaan cimu nama yeroo hundumaa soomiidhaan cimu bira dhaabbachuu hin danda'u. Soomiin kun kadhannaan kun immoo kan kiristaanummaa ta'utu irra jiraata. Kana darbeellee nama keessa galee jiraachaa yoo turellee namni kun gidduutti soomiidhaaf kadhannaadhaan cimee jiraachuu yoo eegalerree diiyaabiloos kana wajjiraan jiraachuu hin danda'u. Dhiisee deemaa jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya maal jedheedha inni akkasii maalidha soomiidhaaf kadhannaadhaan malee hin ba'u jechuudhaan hafuura diiyaabiloosii duuka bu'oonni isaa baasuu danda'an isa kana isaaniin barsiisuudhaan ofiisaa baaseera jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 29ffaatti kan argannu. Kan biraan immoo faayidaan soomii milkaa'ina tajaajilaadhaaf ni fayyada. Tajaajilli keenya akka milkaa'uudhaaf barumsi keenya, lallabni keenya, faarfannaan keenya tajaajilli adda addaa keenya kennaa nuuf kenname hundumaadhaan kan tajaajilu hundumtu soomiidhaan milkaa'ina ni argata jechuudha. Kanaafidha duuka bu'oonni gooftaa keenya soomii soomuutiidha gara addunyaa adda addaatti osoo walirraatti adda hin bahin kan taasisan jechuudha. Soomanii kadhataniitu tajaajilaaf ba'aniiru. Akkuma kanaa kan qulqulluu Phaawulos faayoo laallerree hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 18 akkuma dubbisnu soomii erga soomanii boodadha tajaajilaaf gara alagootaatti kan deeman jechuudha. Kanaafuu faayidaan soomii isaan kana yoo jenne irra caalaatti immoo nuti mataa keenyaa soomnee arguu ni dandeenya jechuudha. Yeroo hundumaa taasisnee jireenya kiristaanummaa keenya keessatti kan argannu waan ta'eedhaaf inni kun baay'ees nu jalaatti dhokataa miti. Kan biraan gosoota soomiiti. Soomiin egaa gosa lama qaba. Soomii dhuunfaadhaaf soomii labsii jedhamuudhaan beekamu. Soomii dhuunfaa jechuun kiristaanni tokko mataa isaatii yeroo barbaadetti kan soomu akkasumas immoo abbaa gaabbisaadhaan gaabbii yeroo galu kan isaaf kennamu jechuudha. Inni kun soomii dhuunfaati. Mataa isaatiin qofa kan soomu malee inni wanta soomuudhaaf namoonni biroon isa wajjiraan soomuu kan qaban miti jechuudha. Fakkeenyi isaa kanaa kan akka sooma gaabbii, sooma xiggee akkasumas sooma qaammee kanneen jedhaman kun namni dhuunfaa isaatiin kan taasisudha jechuudha. Kan biraan immoo kan lammaffaan sooma labsiiti. Labsiidhaan kan taasifamu jechuudha. Manni kiristaanaa keenya lallabuudhaan kiristaanonni hundumtuu akka soomaniidhaaf umuriin isaanii soomaaf kan ga'e soomuudhaan akka isaan eebba argataniidhaaf kan taasifamudha jechuudha. Manni kiristaanaa keenya soomiiwwan kana soomii 7 qabdi. Kiristaanni waggaa 7 ol ta'e umuriin isaa soomiidhaaf kan ga'e jechuudha. Dirqamaan soomuu kan qabudha. Soomiiwwan kun kan jalqabaa sooma raajotaati. Raajonni gooftaa keenya dhufaatii gooftaa keenyaadhaaf eeguudhaan soomaa kan turan jechuudha. Kan lammaffaa immoo sooma gaadii, sooma bakka buusii kan jennu ayyaanonni gooftaa keenyaa kan akka ayyaana dhalannaa gooftaa keenyaadhaaf ayyaanni cuubbaa ayyaanota gurguddoo waan ta'aniidhaaf isaan kun guyyaa roobiidhaaf jimaataarra yoo oolan bakka buusuudhaan kamisa soomuudhaan maal taasisna gaafa jimaataadhaaf roobii immoo guyyaa soomiin ta'uudha. Isa kanadha. Kan sadeeffaa sooma naanaweeti. Saboonni naanawee soomuudhaan akka isaanii waaqayyo irraa dhiifama argatan guyyaarraas manni kiristaanaa keenya kiristaanonni hundumtuu guyyaa sadiidhaaf akka isaan sooman kan taasisu jechuudha. Kan afuraffaa sooma gooftaa keenyaati. Sooma guddichaa sooma hudaadeenii jedhama. Guyyaa 40 kan soomu jechuudha. Gooftaan keenya gadaamii Qorontos keessaa'uudhaan kan inni soome jechuudha. Kan shanaffaa sooma duuka bu'ootaati. Duuka bu'oonni gooftaa keenya barumsaaf addunyaarra sooma foffoca'een dura tokkummaadhaan ta'uudhaan kan isaan sooman. Kan ja'affaa immoo sooma fayyinaati. Sooma fayyinaa jechuun guyyaa roobiidhaaf guyyaa jimaataa kan soomnu. Inni kun guyyaa roobii gooftaan keenya maal ta'eera? Guyyaa inni itti Yihuudoonni isatti kan isaan itti mari'ataniidhaaf guyyaa isaanitti du'a isaanitti murteessanidha. Akka inni ajjeefamuudhaaf guyyaa isaanitti murtii dabarsan waan ta'eedhaaf kana ni yaadannaa jechuudha. Lammaffaan inni jimaanni immoo guyyaa itti gooftaan keenya fannoo irra ooleef guyyaa inni itti du'eedha jechuudha. Kun hundumtuu gooftaan keenya sababa cubbuu keenyaadhaaf jedhee kan raawwate waan ta'eedhaaf
nuti immoo soomuudhaan inni yaadanna jechuudha. Guyyaa shantamaa ayyaana guyyaa shantamaa irratti kan hafe sooma gooftaa keenya zemeetiin saayee bara du'aa ka'uurraa kan hafe waggaa muluutti guyyaan kamisaa guyyaan jimaataa fi guyyaan roobii soomiidha jechuudha. Kan torbeeffaa immoo kan xumuraa sooma filsataati. Sooma du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii dubroomaadhaami jechuudha. Egaan soomiiwwan kana torban kiristaanni kamuu soomuu akka qabu manni kiristaanaa keenya nu barsiiste jechuudha. Kun immoo mataa keenyaadhaaf malee soomnes wanta tokko mana kiristaanaaf kan taasisu miti. Mataa keenyaadhaaf sirna mana kiristaanaadhaan yoo jiraanne maal taana boor mootummaa waaqayyoo galla malee waa tokko miti. Kanaafuu kun kan kenname faayidaa keenyaafidha jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee akka caanaatti ilaalu. Akka fedha kiristaanaatiin alatti akka qaamni biraa nurra kaa'etti jechuudha. Garuu akkas miti kun faayidaa keenyaadhaaf kan ta'edha. Manni kiristaanaa kan kana qofa osoo hin taane waggaadhaan moo waggaatti osoo soomne ni jaallatti. Maaliif? Uumaa keenya hojirraa wanta jiraannuudhaaf jechuudha. Garuu gidduutti maal taasisti? Amma sooma raajotaadha. Torbee 3 ji'a 2 gidduutti ni nyaatamaa sana booda amma soomni biraan ni dhufa. Akkasiin jechuudha. Akka jiraannuudhaaf jiraannes immoo booda mootummaa uumaa keenya akka argannuudhaaf sirna kaanuuf keessatti jechuudha. Kanaafuu kun kan kenname nuufidha malee akka caanaatti namoonni biraa akka ilaalan miti jechuudha. Mana kiristaanaa kana kan nuuf kenne waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo sirna kana hundumaadhaan jiraannee dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Barumsi keenya guyyaa har'aa amma kanaatti kan turedha. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.